Nagaan isiniif haa ta'u, har'a akkuma beekamu namoonni guyyaa Vaalentaayinsii ayyaaneffatu. Nuyi garuu guyyaa jaalala Kiristoos isa bara baraan nu jaallate, isa hamma lubbuu isaa nuuf kennutti nu jaallate sana hin ayyaaneffannaa. Jaalala isa dinqisiisaa, jaalala isa sinsinni hin qabne, jaalala isa bara baraatiin lubbuu isaa fannoo qaraanii irratti hamma nuuf kennutti isa nu jaallate. Jaalala Waaqayyoo sana ayyaaneffanna nuyi guyyaa har'aa. Waaqayyo jaalala, innumtiyyuu jaalala waan ta'eef jaalala sana ayyaaneffanna nuyi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Waaqayyo guddaa nu jaallate. Waaqayyo jaalala dhuma hin qabneen nu jaallate. Jaalala bara baraatiinis nu jaallate. Kaleessas nu jaallata, har'as nu jaallata, bara baraan nu jaallata. Ermiyaas 31:3 irratti akkas jedha. An jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafan gaarummaa kootiin ofitti si dhiyeesseedha. Kanaaf Waaqayyo jaalala dhuma hin qabneen nu jaallate, maqaan isaa eebbifamu. Jaalala ofittummaa hin qabneen nu jaallate Waaqayyo. Hamma nu isa jaallannutti nu neenne. Utuu nu isa hin jaallatin nu jaallate. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4:19 irraa maal jedha? Inni duraan dursee waan nu jaallateef nus kottaa hin jaallannaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni duraan dursee waan nu jaallateef kottaa nus hin jaallannaadha. Sadaffaa irratti immoo jaalala nuuf hin malleen nu jaallate Waaqayyo. Jaalalli Waaqayyoo kuni nuuf hin malu ture. Maaliif? Nuyi abboommii isaa dinnee warra isarratti ka'an waan ta'eef jaalalli guddaan kun nuuf hin malu. Cubbuun immoo gatiin cubbuu du'a waan ta'eef ilmaan isaa akka nuyi bannu hin barbaanne Waaqayyo. Kanaaf ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee nuuf kenne. Jaalala nuuf hin malle nuuf kenne Waaqayyo. Waaqayyo qulqulluuf qajeelaa waan ta'eef, dhuga qabeessas waan ta'eef, jaalala inni nuuf kenne kana hojiidhaan argachuu hin dandeenyu. Waan nuyi gatitti baasuu hin dandeenyu jaalalli Waaqayyo nuuf kenne. Roomee 5:8 irratti maalidha? Waaqayyo jaalala nuuf qabu akka kanatti nu agarsiiseedha. Jaalala nuuf qabu akkamitti nu agarsiise? Jaalala nuuf qabu Waaqayyo akka kanatti nu agarsiise. Cubbamoota taanee iddoo jirru Kiristoos Yesuusiin biyya lafaatti ergee akka inni nuuf du'u godhuu isaatiin utuma nu cubbamoota jirru kanaan jaalala guddaa ilmaan isaatiif qabu Waaqayyo nutti agarsiise. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf nu jaalala kana ayyaaneffanna guyyaa har'aa. Jaalala guddaa, jaalala dinqisiisaa kana. Waaqayyo immoo jaalalli inni ittiin nu jaallate, jaalala nu yaannellee bira ga'uu hin dandeenye nu jaallate waan. Yoo yaanne jaalala Waaqayyoo kana maali jenne yoo yaannellee nuuf galuu hin danda'u. Jaalala nu yaadaan bira ga'uu hin dandeenye nu jaallate Waaqayyo. Jaalalli Waaqayyo nuuf qabu ilma isaa Yesuusiin ergee fannoo irratti adaba keenya akka inni fudhatu godhe. Silaa nuti adabamuuf sanuu malu garuu inni adaba keenya akka fudhatu, iddoo keenya akka adabamu ilma isaa Yesuus Kiristoosin dabarsee fannoo irratti nuuf kenne Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Haaleluyyaa. Namni qajeelaan tokko yaaduu hin dandeenya laata? Namni qajeelaan tokko utuu cubbuun hojjetin yeroo nama biraatiif du'u kun wanta nu yaaduu dandeenyu miti. Namni sin jaallattan tokko cubbuu hin gooneef yeroo adabamu ilaaluun illee
gara jabina amma miti. Waaqayyo garuu Yesuus Kiristoos yeroonni wanta hin hojjennetti cubbuu nama biraatiif yeroonni hamma sana adabamu fannoo irratti yeroo itti tufamu yeroo waraanamu yeroo namoonni baay'een itti qoosanii Waaqayyo garaatti jabaate maaliif jaalalanni ilmaan namaatiif qabu guddaa waan ta'eef galanni Waaqa kanaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti maal jedha? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma nuuf kennutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miteedha. Biyya lafaa gaa Waaqayyo akka kanatti jaallate jaalala guddaa kanaan. Waaqayyo jaalala hin duune nu jaallate. Waaqayyo Yesuusiin akka inni du'u duwwaadhaaf miti kan inni biyya lafaatti erge. Akka nuyis immoo isa keessaan jireenya akka argannuuf Waaqayyo du'aa isa kaase. Haalleluuyaa. Jireenya bara baraa akka nuyi isaa wajjin argannuuf Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin du'ee akka inni hafuutuu hin ta'in jireenyatti isa kaasee jireenyatti isa fidee nuyi ilmaan isaa kun immoo Kiristoos kanaa wajjin jireenya bara baraatti akka nuyi darbinuuf ilma isaa Yesuus Kiristoosiin du'aa nuuf kaase. Kanaaf jaalala bara baraatiin jaalala hin duuneen nu jaallate Waaqayyo. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4:9 maayidha. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti in mul'ateedha. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti in mul'ateedha. Haalleluuyaa. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Jaalalli Waaqayyo nuuf qabu kuni Waaqayyo tola nu jaallate. Tola nu jaallate Waaqayyo. Waan gatitti baafne argannu tun ta'in tola akkasumattiin nu jaallate Waaqayyo. Waaqayyo fayyina tolaa Kiristoos Yesuusiin nuuf fide. Karaa Yesuus Kiristoos fayyina tolaa kana arganne nuyi. Fayyina tolaa nuuf kenname kana amantiidhaan fudhachuutu nurra jiraata. Amantiidhaan simachuutu nurra jiraata. Amantiidhaan Gooftaa Yesuus nuuf du'e kana hojiin fannoo qaraaniyaa irratti hojjete trust goone hojii isaa amannee yoo isatti amannee jireenya inni nuuf fidee dhufe kana yoo simannee isaa wajjin bara baraan jiraanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo jaalala isaa tola nuuf kenne. Efesoon 2:8-9 akkas jedha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanidha. Karaa amantii fayyifamtan malee hojii keessanii miti. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii mitiidha. Haalleluuyaa. Kan immoo gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti. Namni tokko akka ittiin of hin jajnetti, namni ittiin of jaju akka hin jiraannetti Waaqayyo karaa amantii nu fayyifate. Hojiidhaan maatuu ta'e warri hojiidhaan nu caalan jiru. Warri waan gaarii hojjetan jiru. Garuu hojiin gaariin keenya jireenya keenya fayyinatti hin fidu. Hojii gaariin amala amantootaa waan ta'eef ija hafuuraa keessaa isa tokko waan ta'eef jireenya kana fayyina kana Waaqayyo tola nuuf kenne jechuudha. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Egaa jaalala kana namaan ga'uutu nurra jiraata. Jaalala guddaa kana namnis akka mi'eeffatuu fi namootaan ga'uutu nurra jiraata. Kanaaf ayyaanni Waaqayyo naa baay'ate jaalala kana namootaan ga'uudhaa fi gara Walmaartii dhufeen ture. Namaaf jaalala kana Yesuus Kiristoos jaalala. Inni caalaas jaallatu Yesuus wajjin jira jechuudhaani shaakaleetiidhaan wajjini jaalala Kiristoos namaaf qabu kana namaan ga'uu yaaleera. Egaa hin kana barri kuni bara makaraati. Bara Waaqayyo nama baay'ee qaqqabuudhaa fi maasii isaatti nama keessatti bobbaafatu barbaaduudha waan ta'eef egaa kottaamee jabaannee hidhannee kana wangeela dhugaa wangeela jaalalaa kana nama hundumaa biraan ga'uudhaa fi kanaaf ayyaanni Waaqayyo naa baay'ate har'a maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Jaalala kana laakunootti Yesuus inni eenyuun caalaas hin jaallatu namni immoo simatee sin harkaa fudhata.
Waaqayyo sina eebbisu jaalala guddaa akkasiitiin nu jaallate Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu jaalala kanatti qabamne akka jiraannuuf Waaqayyo tokkoon keenya agargaaru egaa yeroon viidiyoo haaraa baasu akka simbira ga'utti subscribe godhaa walii wajjin wangeela Kiristoos kana lallabnaa namoota wajjin immoo sheerii gochuudhaanii wangeela kana handara lafaatiin geenyaa Waaqayyo sina eebbisu maqaa Waaqayyo bara baraan eebbifamu uffaadhaa eebbifamaa.